السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا كينيا جرتو ورين على أستاذ خالد حسين أكم جرتن تاتي أجايبات مدتي دلجيسي توكو دائما وقا جها أجيسيرا guutuu isaadha akka armaan gaditti dhageessu godina iluu abbaa booraa aanaa bachoo ganda lalisaa soor bakka gubiyaa jedhamutti guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 22 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 2017 sanbata kaleessaa daljeessi tokko mucaa takka ajjeeseera. Akkamitti akka ajjeese immoo na dhaggeeffadhaa na hordofaa isiniin jenna. Warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib godhaa, viidiyoo kana immoo laayik, sheer, kooment godhaa, sheer godhaatii maamiltoota keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Hiriyoowwan keessan biraan gahaa. Egaa guyyaa kaleessaa guyyaa sanbataa daljeessi tokko akkuma baaqilaa namaa keessa seeneen baaqila nyaachuudhaaf oggumaa baaqilatti seenuu isaa baaqila nyaatu mucaan daa'imni akkuma aadaattuu ijoolleen bakkuma wanni nyaatamu jiru deemtutti akkasumatti gurbaan xiqqaa waggaa 6 daa'imni kun gara baaqila kanaa oggaa deemu daljeessilleen keessa jira. Daljeessinis gurbaan xiqqaan kunis baaqila nyaachuudhaaf isaan lachuu wayita walitti dhufan daljeessi mucaa kana qabuudhaan mataa isaa qopha'ee mataa isaa baqassee sarbaa isaa kukkutuudhaan dhiiga irra yaasuudhaan akkasitti duuba hawaasni itti bahee wayita irraa buusuu mucaan achumaan lubbuun isaa ganda akiraa kutte. Egaa daawwattoota keenya awwaalchi gurbaa kanaa guyyaa har'aatii jedhan akkasitti duuba taatee ajaa'ibaatu mudate. Taatee ajaa'ibaa waan gurratti hin tolle bineensi bosonaadhaa hogguu akkasitti jechuun daljeessi eega akkas ta'e qalameen illee wanni biraalleen sirriitti daa'imaa eeguun eegamaa. Egaa daawwattoota keenya chaanala keenya kana sabiskiraayib godhaa, sheer godhaatii daawwattoota keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Egaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Egaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin inshaallahu walitti deebinaa. Warreen chaanala Ustaaz Khaalid Huseeniif haaraya taatan sabiskiraayib godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Daawwattoota keenya jirtu warreen chaanala Ustaaz Khaalid Huseen akkam jirtan. Taatee ajaa'ibaatu mudatee daljeessi tokko daa'ima waggaa 6 ajjeeseera. Guutuu isaadha akka armaan gaditti dhageessu godina iluu abbaa booraa aanaa bachoo ganda lalisaa soor bakka gubiyaa jedhamutti guyyaa